Guyyoota keessaa al tokko biyya qabeenya qabeessa bitaa kan ture qajeelaa fi gara tolaa mootii tokko ture. Biyya kana keessa nagaan gatii tureef namoonni hundumtuu mootii kana baay'ee kabaju turan. Mootiin kun mucaa xinnoo qaba ture. Mucichi kun mucaa mootii kana waan ta'eef namoonni hundumtuu baay'ee jaallatu turan. Guyyaa tokko mootichi adamsuudhaaf gara bosonaa yeroo deemuutti yeeyyiin tokko illeettii yeroo ari'atu arge. Achiin booda mootichi dafee yeeyyii ari'atee illeettii sana hambise. Daqiiqaa muraasa booda waan ajaa'ibsiisu ta'e. Illeettiin sun gara dubartii bareedduu tokkootti geeddaramte. Ani uumama waan gaarii hojjettudha. Akkuma dubbatame nama gaarii ta'uu kee arguudhaaf baay'ee barbaadeen ture. Baay'ee na gammachiisteetta. Waan barbaadde hawwi garuu sirriitti itti yaadi. Mucaan koo otoo mootii hin ta'in dursee nama qajeelaa akka ta'u nan barbaada. Maaloo mucaan koo kun amma of baruuti hiriyaa isaanaaf ta'e. Baay'ee gaarii. Mootiin yeroo qalbii dhabe mootii gaarii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu mucaa keessa jaallattu kana eeguu fi qarqaaruudhaaf waadaa nan gala. Yeroo balleessu nan adaba. Garuu ajajamuufis ta'ee ajajamuu dhiisuudhaaf murteessaan mucaa keeti. Qubeellaa kana isaaf kenneera. Quba isaa irratti godhiif. Yeroo kamiyyuu anaaf qaama kooti. Anis isa wajjin nan jiraadha. Galatoomii uumama waan gaarii hojjettu nana. Uumamni sun akkuma itti himteetti mootichi qubeellaa sana quba mucaa isaa keessa galche. Mucaan mootiis qubeellaa isaa baay'ee jaallate. Guyyaa muraasa booda mootichi baay'ee dhukkubsatee lubbuun isaa darbe. Osoo mootiin hin du'in dursee mucaa mootii kun gaarii hanga ta'utti mootichi hojjettoota isaa akka mucaa isaa qarqaaran ajaje. Mucaan mootiin kun barsiisaa gaariidhaan guddate. Maqaan isaa Sulivaan jedhama. Sulivaan mucaa mootii akka mucaa isaa ilaalaa gatii tureef waan hundumaa isaaf qoodee guddisa ture. Achiin waggoottan baay'ee booda mucaan mootii kun dargaggeessa bareedaa ta'e. Hojjetaan gadhee Luqaas jedhamuu fi hojjettoonni biroon yeroo hundumaa maqaa isaa jajuudhaan ajajamanii hojjetu turan. Kanaafuu mucaan mootii kun nama of tuulu ta'uu jalqabe. Kabajamoo tajaajilaan kee kan hin ajajamne akkamsitti uffateetu? Akkuma kanaan suutaan namootni hundumtuu mucaa mootii kana akka nama gadheetti ilaaluu jalqaban. Yeroo aaru waan akkasiitu natti dhaga'ama. Baay'ee nama aarsa. Luqaasaa deemna. Achiin booda barsiisaan Sulivaan gorsa mucaa kanaaf kennuu hin dandeenye. Sulivaan dhaabe. Barumsi kee baay'ee na dadhabsiiseera. Na dhukkubeera. Ammas dhukkuba sana waan hundumtuu faallaa kootiin deemaa jira. Kabajamoo karaa mootii malee yeroo deemtu baay'een gaddaa jira. Garuu ati nama gammadaa fi nama hubataa ta'uu akka dandeessu nan abdadha. Guyyaa sana Daarlingiif Luqaas adamsuudhaaf gara bosonaatti bahan. Akka tasaatti Daarlingiin jaalalaan akka kufu kan goote tiksituu bareedduu argatan. Isheenis namni kun bareedaa fi beekamaa akka ta'e hubatte. Fayyaadhaa mucaa mootii Daarlingiin jedhama. Biyya kana keessatti dubartoota arge keessaa ati baay'ee bareedduudha. Kabaja guddaan ati heerumuusiif kennuun barbaada. Kanaan ni gammadda mitiree? Mucaa mootii Daarling baay'ee of tuulaa fi waan jaallatamu natti hin fakkaanne. Ani immoo Siiliyaan jedhama. Hojiin koo tiksee ta'uyyuu ofii kootiif kabajan qaba. Of tuulaa mucaa mootii akka keetii in heerumu. Mucaa mootii Daarling maaliif akkasitti gaddita? Mootii ta'uuf jirta waan ta'eef akkasiif ajajamtu gochuu dandeessa. Jaalala kee tuffattee akkamitti sitti qoosti? Adabamuu qabdi. Haadha manaa koo ta'uu yoo hin barbaanne hidhamtoo koo ta'e. Eegdota gara masaraatti geessa. Yeroo kanatti qubeellaan quba Daarling deebisee waraane. Deebisee na dhukkube. Maalinni wanti kun? Qubeellaa sana quba isaarra baasuudhaaf yaale. Garuu hin dandeenye. Daarling adamsa isaarraa akkuma deebi'e Seeliyaa arguu barbaadee ture. Isheen garuu gargaarsa Sulivaaniin miliqxee isa eegde. Daarling mucattii sana bilisa kan baase ana. Sababni kee gahaa hin turre. Amma yeroo ati itti geeddaramtuudha. Of tuuluu akkamitti kabajamoo si mormuuf akkamitti jabaate gocha isaaf adabamuu qaba. Eegdota
Dafaatii Sulivaaniin gara mana hidhaatti naaf geessaatii Seeliyaa deebisa. Eegdonnis dafanii Sulivaaniin gara mana hidhaatti yeroo geessan Luqaas baay'ee gammadee ture. Sababni isaas yeroo dheeraadhaaf Sulivaaniin dhabamsiisuu barbaadaa ture. Baay'ee gaariidha. Amma eenyuyyuu nan danda'u. Darling aariidhaan gara mana ciisichaa gale. Achiin booda waan dinqii arge. Qubeellaa quba isaatiin uumamni waan gaarii hojjettu sun argamte. Baay'ee isa komatte. Ani abbaa keetiif akkan si duukaa bu'u waadaa kanan galee uumama waan gaarii hojjettudha. Ati garuu of tuulaa fi nama of jaallatu duwwaa osoo hin ta'in aarii kee to'achuu kan hin dandeenye taate. Kun immoo gara jabeessa si godheera. Sababni kee immoo akka leencaa lolta. Akka yeeyyii albaadheessa. Sulivaaniin osoo galateeffachuu qabdu akka bofaatti taate. Akka sangaa hin dhaga'u jettee hojjetaa keetiin gowwoomfamte. Kanaafis adaba gahaa qabda. Kanaan booda mataa leencaa, gaanfa sangaa, miila yeeyyii fi eegee bofaa kan qabu uumama haaraatti geeddarte. Darling laga bosona sana bira jiru yeroo of ilaalu uumama nama sodaachisu argee nahe. Maal waaqa koo amma akkasiin fakkaadha? Akkamittiin gara duriitti deebi'uu kanan danda'u? Geeddaramtee dhiifama agarsiisuu yeroo dandeesse qofaa gara duriitti geeddaramuu dandeesse. Sodaan yeroo itti dhaga'amu bosona keessaa bahuuf yaale. Haa ta'u malee haala gaddisiisaan kiyyoo adamsitootaa keessa gale. Adamsitoonni uumama argataniin ni dinqisiifatan. Uumama haaraa kana gara magaalaatti fidanii dhufan. Achittis oduu nama hundumaa ta'e. Darling salphinni itti dhaga'ame. Garuu balleessaa isaa hubachuu irraa uumama waan gaarii hojjettu sanatti aare. Uumama waan gaarii hojjettu sanaaniin kanatti geeddarame. Hojjetaan gadheen Luqaas sun iddoo hundumaa Darlingiin waamaa barbaade. Achiin booda akka badee yeroo baru hin gammade. Iddoo mootichaa fudhachuudhaafis yaadni tokko dhufeef. Mucaan mootii Darling inni gadheen du'uu isaa nama hundumaatti naaf beeksisa. Yeroo sanatti garuu yaadni isaa hin milkoofne. Sababni isaa immoo Sulivaan eegdotaan amanamee waan tureef bilisa bahe. Achiin booda eegdota garaa agarsiisaa dhufee Luqaasiin mana hidhaa galche. Sulivaan dafee namoota biyya sana keessa jiraataniif dhugaa isaa itti himuudhaaf affeerraa qopheesse. Yeroo kanatti uumama sodaachisaa ta'e Darlingiin qabattee konkolaataan tokko darbaa turte. Mucaan mootii inni gadheen du'eera. Luqaas gadheen mana hidhaa galeera. Ajajaa Sulivaan balleessaa mucaa mootii Darlingiin hojjetame sirreessuudhaaf isin ofii keessan utuu mootii taataniin jedha. Uummanni Darling baduu isaa yeroo baran baay'ee gammadan. Sulivaaniin mootii haaraa akka ta'u yeroo deeggaran arge. Baay'ee aaree iyyee garuu homaa jijjiiruu hin dandeenye. Darling akka hin duune nan amana. Kanaafuu teessoo mootii isaa nan eega. Darling nama gadhe miti. Luqaasiif hojjettoota isaatu teessoo isaa fudhachuudhaaf kan balleessan. Darling gara eenyummaa dhugaa isaatti yoo deebi'e akka abbaa isaa archaa fi mootii guddaa yoo ta'uu danda'e teessoo isaa deebisee nan kennaaf. Balleessaa koo sirreessuuf hojii gaarii hojjechuu nan barbaada. Oolmaa Sulivaan deebisuufis akkuma durii nama ta'uun qaba. Darling bineensota baay'ee wajjin sarkasii deemaa ture. Leenjisaan sarkasii xiyyeeffannoo waan hin kennineef qeerransi tokko nyaachuudhaaf utaalee ba'e. Maaloo yaa waaqa koo maaloo na nyaatiin namni na dhaga'u yoo jiraate lubbuu koof naaf baraaraa. Lubbuu leenjisaa kana hambisuudhaaf mana kana keessaa ba'uu nan hawwa. Akkuma dubbii isaa fixeen sibiilli balballi ittiin cufame haala dinqisiisaan baname. Achiin booda iyya guddaa dhageessee qeerransi gara mana isaatti akka deebi'u godhe. Hojiin gaariin dhugumaan badhaasa qaba. Darling gara guggeetti geeddarame. Achiin booda birmadummaa fi gammachuudhaan qoochoo isaa sochoosaa balali'uu jalqabe. Ammas nama yoon ta'uu barbaade Seeliyaa barbaadee dhiifama gaafachuun qaba. Garuu Darling Seeliyaan eessa akka jirtu waan hin barreef naanna'ee barbaaduu qaba ture. Guyyoota booda Darling Seeliyaan eegdotaan hidhamtee karaa irratti qabamtee yeroo deemtu arge.
Kunoo Seeliyaan isheen sirriidha. Ani gara jabeessaa fi nama of jaalatudha. Haa ta'u malee inni guggee xiqqoo ta'us eegduu sana jabeesse waraane. Seeliyaan mudannoo kanaan fayyadamtee eegduu sana dhiibdee kuffistee guggee waliin baqatte. Galatoomii guggee xinnoo nana na hambisteetta. Waan kanan godhe ana yoon ta'e dhiifama naaf gootaa? Dubbachuus dandeessa. Ati eenyu? Balleessaan maaliis yoo ta'e na dura dhaabachuu fi sirreessuudhaaf jabduu yoo taate baay'ee gaariidha. Eeyyee dhiifama siifin godha. Seeliyaa, guggeen kun eenyu akka ta'e amma beekta. Uumamni waan gaarii hojjettu dubbattee daarlingiin gara eenyummaa jalqabaatti deebiste. Seeliyaa, yeroo wal agarree kaasee si yaadaan ture, si jaaladheera. Garuu of jaallataa waanan tureef waan gadhee sirratti godheera. Dhiifama naaf hin gootu taanaan akka adabbiitti gara guggeetti akkana deebistu nan kadhadha. Dhuguma hojiin gadheen kun ulfina koo tuqeera. Natti dhaga'ames ture. Amma garuu yaadattee waan sirreessiteef gaarii gooteetta. Carraa lammaffaa sii kennuudhaaf walii galeera. Uumamni waan gaarii hojjettu baay'ee waan gammaddeef ajaja baaste. Barsiisaa koo Sulivaan, bagan deebisee si argadhe. Daarling mucaa mootiin keenya deebi'eera. Sulivaan teessoo mootii daarlingiidhaaf deebise. Sulivaanis yeroo hundumaa daarlingiif barsiisaa duwwaa osoo hin ta'in hiriyaa amanamaas ture. Daarling guutumaa guutuutti geeddarame. Suuta suutaan akkuma abbaa isaatti mootii gaarii fi qajeelaa ta'e. Achiin booda daarling Seeliyaadhaan nama hundumaa duratti eebbifamee fuudhe. Xumura irrattis jaalalaan wajjin jiraachuu jalqaban.